Ashama akkam jirtu hordoftoota harkaa dhageettii keenya. Har'a akkuma baramee qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas kan firaaf eelee hin dhaabne ormaaf eegee dhaabdii jetti. Eeyyeen egaa shaneen dhufaa darbaa isheetti uummata Oromoo cabsuu fi xiqqeessuu malee kaayyoo biraa hin qabu. Dhaabni shaneedha ofiin jettee bosona Oromiyaatti galtee mataa uummata keenyaa irra teessee uummanni keenya akka diina isaa ofirraa hin qolanne kara deemtuuf karaa bantee uummata keenya kallattii adda addaan ficcisiisaa jirti. Dubbichi akkasi. Uummanni Oromoo saba guddaa gaanfa Afrikaa fi hayyuu guddaa addunyaan sirna gadaa irraa baratedha. Uummanni Oromoo sabaa fi sablammoota biyyattii hammatee kan baroota dheeraaf waliin jiraatedha. Uummanni Oromoo goota ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa qabudha. Uummata bal'aa gootummaan beekamu kana shanee maxxantuun itti maxxantee barootaaf irra teessee maqaa qabsoo jedhuun uummata keenya meeshaa ittiin diina isaa ittiin ofirraa qolatuu fi gaafa hamaaf ta'a jedhee meeshaa bitatee gola isaa kaawwachuun diina isaa of irratti eeggatu irraa meeshaa waraanaa isin hin barbaachisu nuti isin tiksina jechuun meeshaa gola keessaa funaanuun Oromoo gulguleessite. Keessuma dabartee meeshaa qara qaban kan akka hankaaksee yookaan eeboo fi gajaraa irraa funaanuun uummata keenya harka duwwaatti hambiste. Maarree karaa sariin saaqxeen waraabessi seena akkuma jedhamu karaa shaniin saaqxeen kara deemtuun immoo uummata keenyatti seentee uummata keenya dararaa jirti. Dhaabni uummataafan dhaabbadhe jedhu mee akkamitti uummata isaa diinaaf dabarsee kenna? Kan nama dhibu immoo qaamni nageenya mootummaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin Oromiyaa yeroo itti diina faannoo akka isaan uummata keenya hin miineef kokkeetti wal qabaa jiran kanatti immoo shaneen gara faannoo gortee qaama nageenyaa kanatti gufuu ta'uu ishiiti. Shaneef eenyutu firaa? Mootummaa Oromoo isa biyya bulchaa jiru. Isa uummata Oromoo qawwee tokko malee tooftaa fayyadamuun jaarraa tokkoof walakkaa booda bilisa baase moo faannoo ishii uummata keenyatti maxxantee lafa uummata keenyaa qottee nama taatee ishii uummata keenya nyaachaa jirtudha. Shaneen osoo Dr. Abiyyi kabaja itti horee gammoojjii Eertiraa fi Sudaan keessaa isaan funaanee galchuu baate silaa yoona eessa jiru ture. Shaneen garee kaayyoo fi galma hin qabne qabsoon ishii eenyu tiksuuf akka ta'e kan hin beekne uummata Oromoo bilisoome akka aduu baheef hin ho'ifanneef gufuu guddaa itti ta'aa jirtudha. Shaneen ulfina hin jaalattu. Hin beektus sababiin isaa immoo mootummaan Dr. Abiyyi duraan dursa jarri kun gammoojjii biyya ormaa keessaa ba'uu qabu jedhee waamicha kabajaa dhiyeessee fi biyyatti galche. Gaafa galanis waadaan tokko jira ture. Innis dhaabni hidhatee galee kun akka poolisii Oromiyaatti makamee uummata Oromoo tiksuuf kan hafe immoo dachee abbaa isaatti galee hojii misoomaa akka finiinsuuf ture. Shaneen garuu harki hanna bare dooluutu socho'a akkuma jedhamu dhuftee gallaanis soosiin ergamtummaa ishii rakkifnaan osuma lama hin buliin bosonatti galtee takkaa qabeenya uummata Itoophiyaa kan ta'e ijaarsa hidha guddichaa akka hin milkoofneef mootummaa warra Gibxitti michoomtee ergamtummaa fi basaastuu ta'uu taatus osoo hin milkaa'in hafuu ishii. Waraana wayyaaniitti makamuun seenaa wayyaaniin uummata keenya irratti raawwatte irraanfachuun mootummaa waliin wal waraanuu seenaa Itoophiyaan diina kan ta'e Isaayyaasitti michuun ergamtuu diinaa ta'uun shaneen Oromoof diina guddaa akka taate ragaa guddaadha. Amma ammoo ofumaaf qabeenya uummata keenyaa saamaa uummata keenya dararaa haadha hiyyeessaa boochisaa lubbuu qulqullootaa galaafachaa garee shiftaa faannoof karra banuun uummata keenya kan dararaa jirtu shaneedha. Dhuguma dubbachuuf uummanni keenya mootummaa cinaa dhaabbachuun tarkaanfii seeraa fudhatamaa jiru deeggaruun ilkee shanee of keessaa buqqisee gatuu qaban dhaamsa keenya guddaadha. Shaneen Oromoof diina malee fira akka hin taane gochaan tibba kana uummata keenya gara lixaa irra ga'aa jiru ragaa guddaadha. Aanteen uummataa mootummaa Oromoo isa biyya bulchaa jiru ta'uun beekamuu qaba. Sababiin isaa yeroo ammaa kanatti mootummaan uummata isaa baraaruuf qaama nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii Oromiyaa bobbaasuun shanees ta'ee shiftaa faannoo dhukkeerraa kaasaa jira. Uummata keenya kabajamoo jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Mootummaa keenya waliin taanee diina biyya irraa haa qolannuun dhaamsa keenya. Hordoftoota argaa dhageettii keenya waan nu hordoftaniif galatooma isiniin jechaa qophii keenya goolama.